شيخ علي جمعة والله صاحب خيا سان اللي ربي برخاي سان كده تاغودو اما وان اسمانين أبا إسنين جتشو برباد كون نما لما جدو تيو أرقام غوسا وجي والقبسيسون بريدا jimaan haraami bakki je'uu sun hin jiru bakki jimaan haraami sun hin jiru akkasuma immoo jimaan jechuudha yoo haram ta'e jimaan of nama wallaalchi haram ta'uu hin danda'u akkasuma immoo jimaadhaan yoo haraami jenne jimaan nama shakarsiisa akkasuma immoo of nama wallaalchisa of yeroo nama wallaalchi jechuudha jaarsaa fi jaartileen addaan namni wallaaluu danda'a akkasuma immoo jechuudha halkanii fi guyyaaleen addaan wallaaluu danda'a yoo jechuudha jimaan nama shakarsa ka jennu ta'e jechuudha akka farsoodha jechuudha farsoon akkas nama godhu waan ta'eedhaafu wanni sun jimaanillee akkasani jechuudha yookaan haram inta ka jennu ta'e akkasan ta'a jechuudha kan akkas jedhe Sheekh Musaa Su'aalaati dhaggeeffadha. Jimaan farsoodha qiyaasuun waan mataa nama qabachiisu. Namoota kanaaniin dhaabaa isiniin jechuu barbaada. Kun nama lama jidduutti yoo argame gosaa wajji wal qabsiisuun bareedaame. Wanni qilleensa laatu yoo lafa gabuute diigama hawaasa keenyaa hammeenyaa fi badii hawaasa keenyaa. Hin toltu uummata harargeetiifis kutaalee biraatiifis hin toltu waan tana achumatti qilleensuma gubbaarratti nurraa caamsaadha. Dhimma nama tokkoo fi nama lamaa jettanii nama hin dararina akkasuma amantaa fi kutaaleedhaan wal hin qoodina ganda gandaadhaan kutaaleedhaan wal hin qoodina waan tana qilleensumarratti hambisaadha ka jedhe jechuudha. Waan tana qilleensumarratti itti marratti hambisa malee yoo kan gadi buutu ta'e jechuudha wanni tun hin dhaabbatu jechuudha. Waan amma dhaabbatu deemtu miti jechuudha. Akkam sheekhooliin garii haraami jedha. Garii yoo waan kanarraa of qusattanoo waan kanarraa yoo itti dhiiftanoo waan kilaafa qabu yoo itti dhiiftanoo جنن جتنا شيخ علي جيم أكس جنا أكس مو خبراتي مو أستاذ ناصر حمزة شيخ ولين هدوني جوان كنا رأيو أفضل أكس مو كان جيما كنا راتي جتنا جيرين جسارة كون تيني جتنا كان جيما مالي جتنا جيراتو هندن تيني قبياستي دل هندرة هو جتنا جيما مالي كان هنجرانة جتنا كيسا أمني حرق كده جتنا جيما يو هذا بتوه كان جدًا تيني حرامي كان جدًا تيني جتنا مالي في صدقة قدر مالي في تجارة ميك حرقة دول أسباب تبر كيساو جمان جت أتوبيا كيساتو ما بيم حرقة تني كان جروكا رباعي جتنا أكسو جتنا علماء ميك شيخولي ميك عالم ميك تو كيسي جرا جتنا أكسو مو أدو حرام تي إلى مانا حق مانا إتدلجني أنا فين قال لي شيخولين هدون روال في هذه جرا واني كون جتنا واني كون وان أكان جتنا يوجا دي بقى شيخ مني برو ده بانو جتنا وان أمته كينيا غرغر فجأة سو جتنا وان أمته كينيا غرغر فجأة سو كيساتو أمته مسلمات جتنا كان كتافي جندان أدك أو سان جتنا Oromoo wallahi wanni akkasii dha hin barbaachisu warri ajandaa godhatanii kana oofaatti jirtan dhaaba ajandaa ta'e social meediyaan guutuun kanuma oofan ummanni wal fixe waan kanarraa dhaabdanii osoo waan akkasuma ummanni keessan dhumaati jiru waan beelarraa akkasuma ummata meeqa kan beelaheeti dhumaati jiru jechuudha Oromoo ko wanni akkanaadha hin barbaachisu wallahi dhugaa jechuudha jimaan haraami jedhudha ummanni harargeedha kanumarraa jimaa isaanii nyaatanii akkasuma akka Sheekh Musaa Su'aalaadha jimaan yeroo nyaatan dalagaatti mirqaana da'awaatti mirqaana akkasuma Qur'aan اللي نمر كأنا نيجي ممكن يكوني يروح عبدالله بفع أدا كان كنيف جدار بفع جيتشو ده ممكن كيس أدا تهدي كان عبدو جيتشو ده ممكن يكوني كان هافو جيتشو ده جماني لين خبجاك أبا جدي خبجاك إتقول أني جرن جيتشو ده ساني هاتو تيمالي jimaan yoo haraami bakki jedhu sun jiraate as baasaadha ka jedhan jechuudha akkasuma ulamaa'in garii immoo sheekoliin garii maal jedhani jimaan laakiin kullu muskirin haraamun hadiisi haa jedhuti malee bakka san jechuudha jimaan sun nama insa karsiisaadha jechuudha wanni khilaafa inni khilaafa ni qaba waa ta'e waa hundaafu jechuudha khilaafa akka qabu agarreeti jira ulamaa'in hedduun akka irratti wal qabaniiti jira jechuudha akka irratti wal qabanii jira ulamaa'in hedduu jechuudha wanni kuni akkam ta'uu qabaadha nuti jennu jechuudha ka dalagataati jiru jechuudha jimaa tanaan jechuudha jimaa tanaan qoonqoo isaadha of nyaataati jiru akkasuma immoo ilmaan guddifataati jiru barsiifataati jiru jimaa kanaanii bar ummanni jima maani tujjaarahee jechuudha haga biyya adda addaa Jibuutiidha Soomaaliyaa eessaadha jima kanaan jechuudha dalagatu jiranii bar jimaan kuna jechuudha akkas jechuunis hin barbaachisu yoo haraami ka jennu ta'e jechuudha akkuma Sheekh Musaa Su'aalaa baanu yoo nama sakarsiisee of nama wallaashiseedha ka jedhe jechuudha yoo haraam ni ta'a ka jennu ta'e jechuudha yoo akkas ta'e dhugaadha haraami garuu immoo akkasan nama hin godhu jechuudha inni egaa kilaafa hedduu qaba ulamaa'in irra wal qabuu jiranii akkasuma immoo bakka isaan gahaniin jechuudha isinitti himna kanaafuu jechuudha wantoota kabajamoo
nama jimaa kanaan jiraatutu jira nama jimaa kanaan baratee ulamaa meeqa meeqa yuunivarsiitii meeqa meeqa kolleejjii meeqa meeqa kan kana jimama kanaan ijaarametu jira jechuudha akkasuma immoo kolleejjiilee sunillee barnoota meeqa meeqa ijoolleedhaaf laachuutu jira jechuudha wanni sun yoo kan haa dhaabbatu ka jechuu haaraami ka jennu ta'e jechuudha sheekolee fi ulamaa sun achi keessaa baasuun eessa gahan eessa dhaqan maaliif akka baadhaa irratti hin dubbatin maaliif kaasanii daash godhanii irra darban jechuudha inni qosatullee qalbii takkaan haa qotuuti akkasuma immoo ummanni nuti jimaan irraa hin tuqina jimaan irraa hin tuttuqina akka jedhutti jiran jechuudha ummanni keessattuu ummanni Harargeedha jechuudha jimaa malee hin ta'u jechuudha isaanii jimaa malee hin ta'u jireenyi isaanii jimaadhaani bultiin isaanii jimaadhaani wanni hundinuu jimaadhaani jechuudha caatimaan jechuudha kanaaf jechuudha kutaalee biraa keessatti illee garuu xiqqoodha haa ta'u malee ummanni haraami jedhu sheekinis gadi bahee jimaadhaan haraami ka jedhu kun jechuudha daliila isa kam qabaa ka jedhani jechuudha wal didaati jiran jechuudha daliila isa kamii bakka kamiin jibaan haraami ka jedhu kullu muskirin haraamuun sun dhugaadha haa ta'u malee bakki sun jechuudha jimaan hoo akka san nama hin godhaadha kan waan hedduu fide jechuudha waan guddaa ka fide jechuudha jimaan jechuudha nama sakarsee halkanii fi guyyaa jaartii fi ebbileettii addaan ni wallaashisaa garuu wallaashisuu kanarratti wallaashis jechuudha wanni jechuudha ummanni irra wal fixaatee jiran kana jechuudha akkasuma immoo ajandaa nama lamaati jecha ajandaa nama takkaati jecha ummata saba biraa hin arrabsina akkasuma immoo ummata jechuudha ganda biraattis hin arrabsinaadha jechuudha akka jedhuutti jiran shee umalamaa hin gurguddoon jechuudha ajandaa nama takkaa fi lamaati jettanii ummata hin arrabsina mee Sheekh Amin Ibroodha waliin haa dhaggeeffadhaa mee dhaggeeffadhaa akkuma inni jedhe kana jechuudha ummata jechuudha nama takkaa jenneeti ajandaa godhanneeti ajandaa kun qilleensuma irratti haa dhaabbatu yoo gadi bu'ee jechuudha waan dhaabbatu miti jechuudha Oromoo kun waan dhaabbatu miti waan fokkataadha waan ummata musliimaa irratti wanni deemaatee jiru jechuudha waan fokkataadha kanaafuu wanni kun achuma irratti haa dhaabbatuuti kan jedhan jechuudha achuma irratti haa dhaabbatu ajandaan kun achumatti haa dhaabbatuuti yoo gadi bu'ee jechuudha dhaamsa inni dhaabbate jechuudha waan hin jedhu hin qabu dhokadhee taa'eetiin ture wanni kun jechuudha dhokadhee taa'eetiin ture wanni kun jechuudha zim jedheetuma irra darbuu naa wayya dhokadhee akkasuma zim jedhee itti dhiiseetiin ture ka jedhe jechuudha Sheekh Amin Ibroodha maaliif jennaan nan dadhabe ummanni kiyya bilayeen kiyya akkasuma immoo hiriyoonni kiyya wal fixuutti jiran jechuu qilleessa kanarratti akkas wal fixuutti jiran mataa gadi gara wal gashanii jechuudha akkuma ajandaa ta'ee deemaatii jiru keessattuu magaalaa tiktookii kana keessatti adda jechuudha kanaafuu nin dadhabee jedhe wanni isin dhaammadu jedhe hunda keessanuu waan sooshaal miidiyaa kanarratti qilleessa irratti deemaatii jiru kana hadaraa keessan lafa nutti hin buusina akkasuma immoo amantaa akkasuma gandummaadhaan jechuudha gandummaa fi akkasuma immoo karaa adda addaatiin jechuudha ajandaa nama tokkoo san heddiftanii baay'iftaniiti ummata keenya jechuudha gadi buuftanii ummata keenya hin dararina wanni isin dhaammadu tanumaa lameen isin dhaammadhaa waan qilleessa jiru kana gadi nutti hin buusina akkasuma immoo dhokadheetiin ture dhokatus hin dandeenye jedheeti jechuudha kan gadi baheeti dubbateeti jiru jechuudha Oromoo ko sheekoleen hedduun irra wal qabaatee jiran waa'ee jimaa kana jechuudha wanni jimaadhaa kun waan laaftuu miti akkasuma immoo mee kanumatti ajandaa waan bahu laallaqaa akkasuma chaanaalee kana like subscribe godhuudhaan nagaa hin irraanfanne salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Oromoo dhugaa jechuudha wanni deemaatee jiru waan akka nama rifachiisu sheekolee mataa gadi gargachuun ulamaa meeqa jechuudha yaa rabbi nurraa dhaabi jennee du'aa godhannaa rabbi nurraa haa dhaabuutti du'aa godhaa isiniin jedha haa ta'u malee ummanni keenya akkana ta'uun jechuudha waan akkaan nama ajaa'ibu ummanni keenya jechuudha ajandaa godhatanii ajandaa walii baasanii kuni jechuudha waan barbaachisu miti inni ni gaafatame laal gaaf duraadha Sheekh Ali Jimmaa kan gaafatame Sheekh Ali Jimmaa yeroo akkas jedheetti dubbate jechuudha waan khilaafa qaburraa yoo fagaatanu akkasuma inni illee jedhee jira jechuudha an nama tokkicha maal balleessaa ani miskiina anaa jettaniitis wali hin lolinaa anaa mataa gadi garagalchitanis jechuudha an rabbi irraa hin argadhaa dhiifama isinii godhe ka jedhe jechuudha. Keerra waa kaa'uu mataa kee gadi garagalchuu kuni nu yaachisu hawaasa kiyya bareeda. Wallahi ani miskiina tokko akkuma sila isiniin jedhe osoo afaan namarraa namni nagaa ba'u jiraate rasuula rabbiin nagaa ba'a sallallahu alaihi wasallam. دليل ما حرام يجلو هين قبو جمان بك دليل قبو جتودا جمان كون حرام يجلو إيس كجدان جتودا إيس تي جمان كون حرام تي وكل مسكريسان يوته ماله إيس جيران جمان موسني دافي موشك مسا سوالون جيران أكمتي بكسان جتودا بكسان جتودا بكسان جمان أكمسي بكسان كيدا نوما كيساو نما باسا نمي جمان حرامي كجل جمانان حرامي نم جلسون جتودا نوما نساتو شكي جتودا كوري وان براتي جتودا kanaafuu jechuudha ajandaan deemu jiru waan akkaan nama sodaachisu rabbiin achumatti akka Sheekh Amin Ibroodhaa jedhe jechuudha achumatti nurraa haa qabbaneessu malee yoo gadi lafa bu'e jechuudha waan akkaan nama sodaachisu jechuudha
akkasuma ajandaalee biraa baafatanii akkasuma uummata keenya filee sagalee yoo ta'an bareedu turte kanaafuu inshallah rabbiin nurraa haa dhaabutti wanni jimaadhaan kun jechuudha garii haraamii miti jedhanii kilaafa hedduudha qabanni inshallah mee illaallah suutumaani laallee waan jirulleen as sinifinna hordoftoota kan kabajamoo viidiyoo biraatti walitti deebina gahay wanni jimaadhaa kun waan akka nama ajaa'ibu nama sodaachisu sooshaal miidiyaa gubbaatti jechuudha biizii ta'ee akkasuma jechuudha wanni deemaatti jiru kanuma jechuudha hordoftoota kee qaali waan kana jechuudha rabbiin nurra haadhaamsuuti akkasuma immoo waan kana gadi nutti hin buusinii uummata muslimaatiif hin tolu jechuudha ajandaa biraadhaa baafatanii itti haa muddaniiti akkasuma immoo wanni deemaatti jiru waan nama sodaachisu waan tahamee waan irra gahamee jechuudha wanni kun ifani baati yeroo akkatti wal fixan kana sheekhooniin illee waliin buutee wal qabde kana jechuudha daliila isaanii as baasanii adda wal baasanii yeroo san jechuudha dileen isin biraan keenya like share comment godhuudhaan nu jajjabeessaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan jiraadhaa turtii gaarii